بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا داوتوتا تي في هميلتون. رمضان باب من أبواب الخير. عمل في رمضان باب من أبواب الخير. هجي رمضان كيسا هجي أولا خير الراته رب العالمين المنا ما فيدمودا المنا ما خيري أرغتودا المنا ما هامل كاهود أفقود إكيسا جي رمضان دا نوفدون. جين رمضان باب الخير بل خيريتي أولا خيريتي كان كيست قلوفنو كان كيست ملكوفنو كان كيست رب التديهانو كان كيست نبي كينيا عليه الصلاة والسلام ولين akkataanu nu godhu kan keessatti ulaan jannataa nu banamu ulaa akkanaati jechuudha. Ji'a ramadaanaa kana keessa akkuma ilaalle jiini ramadaanaadha ji'a khayriiti. Ji'a ilmi namaadha khayrii isaadhaa keessa dabarfatu, sadarkaa isaadhaa keessa guddifatu, sadarkaa imaana isaa keessa dabalatu, sadarkaa carraaqqii khayrii isaadhaa kan keessa dabalatu, sadarkaa jiruuf jireenya isaadhaa keessatti hol dabalataa deemuudha jechuudha. Lidhaalika ji'a ramadaanaa kana keessa hojiin tola ooltummaa garagaraadha. Baabun min abwaabil khayr. Ulaa jannatarraay, ulaa khayriirraay hojii tola ooltummaa. Hojii tola ooltummaa yeroo jennu imaatatul adhaa ani xariiq, waan hin taanillee karaarraa kaasuu jechuun hojii tola ooltummaa jechuun. Amruka bilmacruufi wa nahyuka anil munkar, khayrii itti ajajjee sharriirraa dhorkuun hojii tola ooltummaa jechuudha. Nasiihatuka li akhiika almuslim, nama muslimaaf toltuu yaaduun hojii tola ooltummaa jechuudha. Nama karaa deemu tokko ba'aa inni baatu fuutee irra kaahuun hojii tola ooltummaa jechuudha. Nama karaa darbu tokko dadhabaa tokko yoo agarte ba'aa irraa fuutee bakka inni barbaaduun gahuun hojii tola ooltummaa jechuudha. Ji'a ramadaanaa kana keessa ji'a ati keessatti namaa waliin qalbii kee tokko godhatu, malaayikaa waliin qalbii kee tokko godhatu, rabbii wajjin hariiroo kee jabeeffatu, nabi muhammadii wajjin alayhi salaatu wassalaam hariiroo kee ka jabeeffattu, duniyaa irratti kan qalbii kee qulqulleessitee aakhiraadhaaf of qopheessitu, kan mana achitti ijaarrattu, kan jiruu kee achitti tolfattu, kan ibsaa kee achitti tolfattu. Iltamisuu nuuran akkasiin hin jedhamne, duddubbaa deebiyaa barbaaddadhaa akkasiin hin jedhamne, ibsaa gaarii kan qopheeffattu, jiruu gaarii kan asitti tolfattee sinqee gaarii lafa kaa'attee kan itti deemtu jechuudha jiini ramadaanaadha. Lidhaalika alcamalu tatawwuci, hojiin tola ooltummaa mahmaa kaana min alanwaa, wama fedhe haa ta'u, gosa fedhe haa ta'u, waanuma fedhe iyyuu haa ta'u, hojiin tola ooltummaadha. Hojii baabun min abwaabil khayri fi ramadaan, ji'a ramadaanaa kana keessa kan ulaa khayriidha sirratti banuudha jechuudha. Allatii yu'addiiha almuslimu ikhtiyaaran, ofumaa keetii of ajajjee kan hojjattu jechuudha. Imaatatul adhaa, dhakaa karaarraa fuutee achi dabarsite, qoree karaarraa kaaftee achi dabarsite, bofa karaarra jiru karaarraa yoo dabarsite, saree nama nyaattu karaarraa yoo dabarsite, waan karaarratti nama miidhu boolla karaarra jiru yoo duuchite, dukkana bakka jirutti ampoolii qabsiifte akka namni taraawih dhaqu yoo goote, bishaan namni cehuu dadhabeerra dildii wahii muka wahii yoo keessee namni irra cehee khayrii hojjatate walitti dabalame, yoo akkasumas gabaa keessatti waan nama rakkisu tokko irratti bakka tokko waan khayrii tokko goote, waan namni irratti aara galfatu tokko, muka namni jala taa'u tokko yoo gadhaabdee namni jala taa'ee aara galfate, bakka namni itti boqotee takkatti quraana jalatti qara'ee dabarfatu tokko yoo goote, amaluka tatawwucii baabun min abwaabil khayri fi ramadaan. Hojiin kan kee tola ooltummaadhaan ati hojjattu ajaja tokko malee, dirqama tokko malee, min ghayri ilzaam, namni tokko si dirquudhaan malee, namni tokko si giddisiisuun malee, biniyyatinii lil ajri alcaziim, ajrii guddaa rabbiirraa argachuu qofaaf kan itti hojjattu, rabbal caalamiina irraan argadha jettee kan itti hojjattu. Baabun min abwaabil khayri fi ramadaan, ji'a ramadaanaa keessa خير الرأي. وقد يقدم العمل التطوعي من المسلم لأخيه المسلم، نما مسلمتكوف دبرسوه تون ملا أو للمجتمع أو هسفتهون ملا هجين خيرين أكنادا. وتترتب على تلك الأعمال التطوعية هجي خيري أكنارد hojii tola ooltummaa akkanaa irratti waan booda isaatii dhufu hedduutu jiraachuutu mala jechuun. Maalinni samaraata garagaraadha.
firee gurguddaa kan nama dhuunfaa irratti argamu kan hawaasa irratti argamu kan akkana argamutu mala jechuudha. falmutaxawwicu yastaghillu awqaatahu namni tola ooltummaa hojjetu kun waqtii isaadhaa in saammata. waqtiin isaadhaa alwaqtu kassayfi in lam taqxachu qaxacaka akkuma jedhan san waqtii isaa hunda yeroo gadi ba'u khayrii hojjet, yeroo ol galu khayrii hojjet, yeroo namaa wajjin taa'u khayrii hojjet, yeroo taa'u khayrii hojjet, yeroo rafu khayrii hojjet, yeroo nyaatu khayrii, yeroo dhugu khayrii, yeroo deemu khayrii, yeroo taa'u khayrii, yeroo bahu khayrii, yeroo galu khayrii, yeroo jireenya isaa khayrii. هكذا طبيعة المسلم الحقيقي الذي آمن بالله ورسوله وباليوم الآخر أكن جدّ الذي لم يتأذى منه السماء ولا الأرض والملائكة والنتوك كان الرأذان تاني ومن في الأرض نمني دتشيك سجر لك كان الرأذان تاني. هذا هو المسلم الحقيقي الذي يقدم عملا تطوعيا لله وفي وجه الله ولله وفي الله المجتمع عامة. وان خيري تيك ولدتك أبتهدا هاساوان هتو ديمسان هتو كاونسان هتو وفنان هتو عزاو فينا مرة قبتشون هتو الربسان مرة قبتشون هتو قرسان مرة قبتشون هتو إجساوان الراقدي قبتشون هتو برساساوان انتان الراقبتشون هتو قراساوان انتان الراقبتشون هتو عمل تطوعي أكنا جيني رمضان فباب من أبواب الخير في رمضان. هجين خيري أكن هذا نمني الرتي سامته هجت ويسخر طاقته في خدمة مجتمعه. نمني مسلمته قراء مسلمة خدموا أواسسا خدموا كان كيستي karaa isaa kana keessatti qalbii ofiillee gadhaabee irratti hojjeta jechuun wa'i'aanatihi kana ammas isa gargaaruu keessatti jechuun rakkataa gargaaruu dadhabaa gargaaruu nama karaa hin beekne karaa agarsiisuu nama jaamaa qabanii karaarra ceesisuu nama duudaa waan inni barbaade ishaaraan itti manii agarsiisuu nasihaa gochuu fi waan khayriidhaa kennuufi jechuun. لذلك دعا الله عباده المؤمنين إلى البذل والعطاء مرتبا الأجر المضاعف. رب كناف وامي ربي وامي جرابر أمة إسهادا أمة بني آدم كان قوتو واميتي نمني غرا كان كوت دفتني أولا خيري كيستي وكاهتني وأرغتني ملكوفتني دربو بربادا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا نمني خيري توكو ربي بركاء بربادا. من ذا الذي إنه الذي نمتشي يقرض الله ربي بركاهته كلامني كي هرادا ربي بركاتا جرتا إلالچ هرادا خيريو إلالت ربي بركاتا جرتا قركيتين خيريو دقيس ربي بركاتا جرتا كيسا كي كيس يوان خيري كي أت ربي بركاتا جرتا مسكين بريو كات ربي بركاتا جرتا ضعيف بريو كات ربي بركاتا جرتا ضعيف بريو أبت ربي بركاتا جرتا ربي فلك إسا جرتا. ومن أصدق من الله حديثا إن ربي أول كان أقادبتو إن ربي أول كان وعدا سادا قوتتو إن ربي أول كان كلامني سادا أقما كان كلامني سادا قلمقو ربي أول لا أحد أبدا يا ليت قومي يعلمون. أي أتو أمني وان كان بيك ربي بروان كاهتا مهندا كاهتا سلا نعمة قداد أجتشو. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا إن تربي فلكي قدالك إسادا ربي بركاهتا إن تخير ربي بركاهتا قرآن قرأي إن ربي بركاهتا صدقتي إن ربي بركاهتا كراكل كل سي إن ربي بركاهتا فولي وان انتاني من سادرا كاسي إن ربي بركاهتا الله سات خير دبتي إن ربي بركاهتا أجتا سات خير ودبتي إن ربي بركاهتا ركتا برد أقوا كاتي إن ربي برخيري كاهتا إن تلقي ربي بركاهتا جل رب العالمين فيضاعفه أضعافا مضاعفة. الرتد الربي دچا قد إيكان نساف كنو جل رب العالمين فيضاعفه أضعافا مضاعفة دچا كان نساك إساف كنو إساف دجزا سادا ديبسو. والله يقبض رب هنكبا ويبسط وإليه ترجعون. قال ربي تكرر كان ديبتنو وتحاسب
تحاسبون على ما تقومون به من الأعمال إن شرا فشرا وإن خيرا فخيرا وانقوتا كان هندرت في كل حركاتكم وفي كل سكناتكم تاؤنس كيسن كاؤنس كيسن ديمس كيسن أبي كيسن جرين كيسن دوا كيسن إبي كيسن فيا كيسن هرچو كيسن أبو كيسن جرين كيسن هنديو رب العالمين برت ستحاسبون عليه لذلك العمل التطوعي هجين تلأولتمان المنا ما هجتو هجين رب برنا منكاهتو باب من أبواب الخير في رمضان جي رمضان كيسا بلبل نمني لفكاهتو لا بلبل نمني اتي رب تقربته هيدا رب برت رب اتليهاتشو بربادو آجتشون بلبل كان نما اتفيدهمي اتي رب تلسيني أولا كان جنني إساف ميجتو أولا كان جنني إساف أيممو أولا كان مفتاح جنتا كان إساف كنمو كانتهون ديرك أمكينيا جيني رمضان هذا صيانة للقلب وصيانة للروح قلبي كان كل ليسو روحي كان كل ليسو حياتي كان كل ليسو يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى كان المنا ما رب التتين لها تودا باتي رمضان الرا نما فيدم ربنا تاهيسو صومنا كان الرا نما فيدمه نما اتين ملكاه اتين غمده اتين رب برت ملكاه النساء دا رغهوف رب انه تاهيسو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.